السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون أكم نجاجرتو هرد أفريج الرا مجيء وجن أكم برتمتي شودا وان تكون نفيد سأوني كان والتجت أكو جرا وان تكررتي وليجالو دنيا شودا وان سنمو أكيزين مورتي تكنيتن أبا مورتي غوني إسنة شودا ونتي وليجالو دنيا إسنيس أنا يتي أنيس أنا جدا وليجالو دنيا جرتي شودا yaada garagaraa qabna kanaaf ammoo yaada kana bal'inaan isiniif dhiyeessine hordoftoonni keenya maatiin channel keenya hundi keessanuu akka irratti hirmaattan feenee jechuudha mana murtii isin goone isin murtii akka itti kennitan filannoodhaan jechuudha wanta isin yaada keessan san lakkooyne ka caalu goonaa kan jedhu irratti waliif galle jechuudha أكمل نجا قبضني هندفتوني عبدي في مجة هند خسروا نجا قبضني سنين جتة أكو ما عبدي جي أرانتنا ولين قال لي نامو تبقى أما أنس خانم فلا جت جرا توري جرا يقرأ تقول تقول جل كم نيجو توري جرا سانيفو إسين أكاد دروست ولو ما قالتي akkuma beeytan yeroon isin itti deesus gayaati jira yeroo matti muraasa taafe akkasuma immoo ilma keenya dhiira ta'uu waan adda baafanneef maqaa irratti wal dhabne jechuudha maqaan ani kan jedhu kabiraa kan ani fedhu isin kan jettu kabiraa isinis kana dura yaada garagaraa namni tokko makilatti maqaa akkana kan wayya jettanii bareessanii jirtanii anis ammoo kan ofii kiyyaanatu abbaatu itti baafataa jedhani akkamitti abbaan baafata haatis mirga qabdeettee namor mite jechuudha kanaaf maqaan ani itti baasuudhaaf yaade kan ani itti baafadhe naa'if maqaa jedhu jechuudha naa'if isin immoo kan baafatte anaati mata wanto singe imaddu ga garuu ni himattaayyee naa'if maqaa jedhu kana sirriitti naa qabadha an maqaan an naaf ta'a jedheetiin yaade mucaa kiyyaaf maqaan naa'if jedhu kana isin ammoo noo kun hin ta'uu jetti maqaa biraati kan ofii isiiti feete jechuudha baafachuu feeti kanaaf kanarratti wal mormine jechuudha kan ammoo hordoftoota keenyaaf dhiyeessine maqaa lamaanuu isin filannoo gootanii san booda filannoo caalu itti moggaasna jechuudha achirratti kan isin bareessan irra laallee akkasuma isinis ammoo yaada keessan maqaa harree kanaa wayyanoo ka jettan barreessaa itti fufee himadhu keetis لما ديش تايم بتشو أيه ما إيجا أكسمتي أني درام مال ولينجن ني هادتا يو دلاتي هي ركون كم مكاسي تتباشان سنجيتو يو ديرتيو أنا تتباشان سنجيتو وانت كسر رنجرو أباتو باسا أباتو باسا إلى ما أنقفا أباتو تباسا ليش إلى ما أنقفا أبان أنت حاسي وانت تنكب دي انجرو أيه أون دافو هاتو مي فيلنو وانت إف كجال رتي مرتين أكاس ولين جنة تري يادك أيرين سامبو دانا جلا يادك أيرين أني إنجن جيسا أنا قابلتها أني مكاني أني نيم باسا تأي يادي مصاب مصاب جران جتي مصاب أني مصاب جيني نايف جي أن نايف جدي كان رت والمرمي نو أمك أكناتين في الأجرين إيشي نمو نتاو كنا كجد كان رت والمرمي يا ده غرغرة ده شو ولا ما قلت كقاسم كناف ما يومك كواتن مالي si dita jerami kana dita mucang isinis maka yachun baresa walu magalatti ani filanno fed maka bareda jedeti yadu maka oromo kesa fede maka oromo kesa mo kanani nafte maka naif jedu kana isinammo musab jetti kanuma walingalle kanarratti ammo isin yaada kesa iftani kan naif yetan ni baristan kan musab yetan musab baristan achirra qabdan ammo yaada xisa ya yaada dumfa maqaa dumfa kana wayye kan yetanis barisu ne garu nutis san lakkoineti kan caalu irratti murteessinaa jechuudha
lamaanuu hin ta'uu yoo jettanis akkasuma yaada keessan barreessaa sirriidhaan kanaaf abdii qaba akka naaf jettanii filattan maqaa ani baase akka filattan guutumaan guutuutti abdii qaba ilaalla gaami sirriitti ilaalla hundi keessanuu kanarratti akka na gargaartan abdii isinirraa qaba maaliifuu maqaa abbaan itti baafate maqaa bareedaa akka inni jiru kana dhiistanii isiin deeggartan jedheetiin abdii qaba kanaafuu na sirriidha bar itti yaada akka nan salphisne isinitti ilaalla gaa eenyu akka deegga eenyu akka filatan eenyu akka filatan ilaalla akkuma argitan kaa kun amma yeroo muraasa taafee xiqqoo taafee nutis eegaatiin jirra yeroo san jechuudha hawwii guddaadhaan kanaafuu yeroon gayaa jira kanaaf maqaa qopheessinaa wantoota tokko tokko qopheessinaa waan jala geenyeef jechuudha waan garagaraa qopheessuun dirqama yeroo kanatti maqaas moggaasnee maali adabadhu jedhiin kaasa'u jirra maqaasii qopheessuu jira adabadhu ammumaan jalqabee kun boodan beenu kanaaf hordoftoonni keenya hundi keessanuu waan kanarratti wal dhibdee keenya kana jidduu seentanii araara buustan jechuutiin abdannaa abbaan murtii kabajamoon abbaan murtii ani musaaf jeetiin jira namni hundinuu ni jirtanii dhimma kanarratti akka isin murteessitan akka hedduu isin jaaladhu ni beektanii gina akka isin jibbuun godhu injiru wanta akkasii akka hedduu akka isin anis isin jaaladha garuu isin ammoo kanii caalaa jettanii yaaddan akka maqaa Oromoo filattan ammoo abdii qabaani kana shakkiin qabu maqaan ati abbaan itti baafate Oromoo Araba Awajinni jinni hin qabu ni qaba yeroo ammaa kanatti Oromoon hundi maqaa Oromoo baafata ilma isaatti anna Joor jennu ni danda'ama sunis garuu Jowaar maqaa Oromooti miti maqaa Oromoo teettee mire maqaa Oromoo jechuun akkasii miti maqaa Oromoo jechuun maqaa jechoota afaan Oromoo keessaa uumaman jechuudha jechoota abiyyoota baafannaga sunis afaan Amaaraati afaan Oromooti miti sunis afaan Oromoo miti maqaan afaan Oromoo jechuun siif hin galle mooti irra si deebi'a laamna galee jira irra naan deebiin hin barbaadu ifnaan caalaa maalii maqaan jedhamu kunniin maqaa Oromooti jechuudha jechoota afaan Oromoo irraa kan uumaman maqaa Oromoo jechuudha kanaaf maqaa akkanaa kana kan nuti ani ni ta'a jedheetiin filadhu garuu fedhii isiitis hin tuqu jedheeti fedhii isiitis haa guutuuf jedheeti filannoo dhiyeesse yoo isin kan isiin itti baasuudhaaf yaadde kana kan caala isa irra caala filattan ta'e kanuma isii godha maaliifuu jalqabaayyuu wanni filannoo kana dhiyeesseef fedhii isiis hin dhaabu jedheeti hordoftoonni keenya haa murteessanii kan jedhu irratti dhiyeesse jechuudha kan isii namni 50 kan maqaa isii filate 49 kiyyoo filate kan isii ta'a jechuudha maaliifuu kan caalu kan isiiti waan ta'eef jechuudha kanaaf yaada kanarratti sirriitti akka itti yaaddanii itti hirmaattan abdii isinirraa qaba hundi keessanuu waan biraatiin akkuma argitan wajjin jirra makiin akka yeroo jalqaba isin jedhe waan akka nafeesee suni ka jalqabaa suni ilumaayyuu waan takka amma itti abaasee jira waan hundaayyuu azana gootee jirti kana nafeesisee kana naafidii maal naafidii kuni amma hammaate akka duraasan se'ee ilmaa sun salphaa ture ka yeroo jalqaba ji'a 4 fi maalii 5 sun amma kana itti hammaate waan hundaa yoo feete halkan qixxee hirribaa na kaastee akkana godhinaan jetti gana hirriba rafee osoo hirriba keessa jiru dirqamni maali hirriba namni rafuu hin danda'u ilmooti yaa jedhee suni sirriidha garuu hirriba keessaa na kaastee halkan qixxeetti yeroo sanitti anis homaa gochuu hin danda'u hayyee jedhee ka'eetiin akkuma dhugotti silaa naaf taate halkan qixxee san lafaa kaatee waan naaf disiin jire osoo garaa qabaachuu waattee naaf fidda naaf fiddu hin fidu kun beekamaadha eenyuuf jetteeti jetteeti jechuudha kanaafuu endaa yeroo baatii seenan tana takkittii tana qofaan qaba onkaan osoo itti haa fayyadamu yeroo qabu tana argitanii yeroo kanatti fayyadamuu qaba waan fedhe hundaayyuu sa'aatii fedhetti fidi jedheetiin si kaasuu qaba jetti dirqama namni mee hirriba keessaa halkan qixxeedhaan kan nama kaasee waan akkana naa fidi waan akkana na feesise naman jedha fagoo faatti ergaa buutaa fagoo kana rakkoon isii kunoo akkana na gooti homaa gochuu hin danda'u anis ammoo hayyee jedheetiin
Ka'eetumaan deemamaa waan dubbadhuun qabu ofitti aaraatis ta'u irriba keessa ija kiyya rigataatis ta'u jechuudha. Osoo bar guyyaa ta'e fa'aa homaa rakkoon qabu haali kan qixxeedhaan. Warri fuutanii jirtan rabbi isin haa dandeessisu kan ni argi kana isin argisiisu waan bira maal jedhare kanuma isin jedha waan ani argi kana waan salphaa seetanii waan dile tokko nama agarsiisu jira. Maal fa'aame kana caala wanti nama agarsiisu maali? Hundaafuu warri dhiiraa rabbi dhaamsi an qabu shamarraniif jechuudha. Abbaa manaa keessan hin cinqinaa. Akkana rifeensisa jettanii cinqinaa. Waan yoo isin rifeensisuu baate rifeensisa isaa waan akkanaan rifeensisa no waan akkanaan fudhatina waan salphaa tokko jechuudha akka inni hin cinqabneef. Yoo baate seelan tana akka abbaan manaa keessan hin cinqabneef waan salphaa tokko waan kanuu jiru jechuudha. Waan akkasiisan irratti qabadhaa malee waan argamne sa'aatii hin taanetti osoo waan fedhe barbaadetti namni sitti fidu hin jiru jechuudha. Osoo garaa hin qabnes akkasuma waan fedhe si fidaatu man jira osi. Waan fedhe yaani jechuun akka nama gizee garaa qabuuti amma warra sa'aan garaa qabu ammatti hin barbaadeyoon sinti ammatti haatee naani fidda. Sa'aan garaa hin qabne amma naa fidiyoon sinti. Dirqama natti ta'eeti si fida ammas. Amma dirqama sitti ta'e fidda. Bar osoo yeroo sa'aatii sila namni itti babboos ta'e rakkoon qabu bar. Kee ammoo itti abaasee irriba keessaa fa'aa kaateetii bar utaaltee waan akkana rifeensa dafee ammoo naa fidi. Waan isin haa dandeessisu warri shaartii qabdan waan akkanaa kanarratti akka inni lammadee ilmootti deemna. Osoo natti hafee maal qaba jedhaati jira. Akka inni lammadee deebineeti ammoo wanta irratti itti deebinee dhallanaan hin jenne. Kanaafuu akkuma isin jenne maqaa sanarratti yaada keessan ibsaa irratti hirmaadhaa. Wanti har'a qabannee dhufne kanaa maaliifuu waan irratti wal mormaa jirru waan ta'eef maaliif waan kana akkanaan goonee jennee waliin haasofnee hayyee jettee isinis kanarratti walii gallee achumaan isiniif dhiyeessine jechuudha. Kanaaf isin ammoo akka nan qaanfachiifne abdiin irraa qabaa. Maqaan ani itti moggaase Naa'if jedha. Kan isin itti moggaaste Musaab jedha. Maqaa kana lamaan keessaa filannoo keessan barreessitan jechuudha. Kana wayya kan jedhurraa achi booda koomantii keessan lakkooyineeti kan caalu moggaasnoo maan godhu. Maqaan biraatis yoo jiraate ani maqaa hedduudha kan fedhii kiyyaan Naa'if qofaa miti yookaan yaada kiyyas jijjiiruu danda'an beekamu suutumatti jechuudha. Maqaa hedduutu jira kan fedhu. Isinis akkasuma maqaa hedduutu jira kan isin feetu garagaratti jechuudha. Ani yaada kiyyas jijjiiruu danda'a jijjiiruu dhabuus danda'a isin ammoo maqaan bareedaas yoo jira qabaattan na barreessa. Ani maqaan osoo ni ilmoo dhaluufuu hin yaadin maqaan namni ilmoo dhiiraatiif baasuuf fedhu eenyu ni beektanii? Muhammad ture. Muhammad Yusuf hedduu takkan fa'a. Maqaa lamaan kana hedduu takkan fa'a. Ginna dorke. Isaan na dorke. Muhammadin baasa gisee jiru Muhammad akkasii sanfaa asitoo barbaadan jaa maqaa nama Muhammad akkasii sanfaa akkasitoo barbaadan naaf kan balleessaa jechuudha. Duuba maal haa godhumee? Maanis homaa godhuu danda'u kun dirqama. Wallaahi laazim Yusufii fi maqaa Yusufii fi maqaa Muhammad hedduu takkan fa'a. Muhammadin baafadhaan jee yeroo dura garaa godhadhu. Baasii takka baasii takka cinaa osoo garaa inta'u ana baasaa jedheen achumaanuu sunis sinjen baasii takkaan garaa qabaa gaafsanii nawaa sila dhiira ta'uu fi dhalaa ta'uu addaan hin beekne yeroo san gaaganaadha. Yoo dhiira taate Muhammadin fadhaan jeen Muhammad harkatti fashaleessee san harka fashaleessee maqaa ofii fedhu Yusufii jee akkasuma Yusufis nama maqaa Yusuf Nanti yaa'u na harkaa balleesse ammallee Musaabin jeeni na harkaa balleessu deema isin naa wajji dhaabbadhaa isin himeetiin jira yoo isaanii isaa wajji dhaabbatan taate waliin hundi keessanuu. Kanumaaf filannoo keessan mee sirriitti barreessaa hundi keessanuu. Yoo barbaadan maqaa sadeen inumaa maqaa sadeen kana keessaan filadhaa. Kan fa'a? Mircaan kiyya hunda caalaa takka fa'a Muhammad. Ayyee. Maaltu nagee filannoo kee ofirratti qabaa jirta waan ta'eef ayyee go. Rakkoon go. Muhammad wanni maqaan akkanaaf akkana osoo hin jenne baafachuu fedhu maqaa dhiiraa keessaa Muhammadin fedha. Muhee.
muhee jettanii eeshi yoga Muhammad yaa'in maqaa sanuu namni keenya sirreesseeti yaa Muhammad jedhee yaa Muhammad jedhaan yoo fedhe Muhammad jedhaan yoo fedhe akkuma argina Lakini warra biyya keenya irraa yaa'ani jechuun hara keenyatti amma namni maqaa Muhammad sirriitti yaamu hin jiru. Muhammad jedhee yaamu yookaan Muhammad Muhammad faazaanini nama harkaa balleessan akkasitti ansilaa Muhammad guutuun fedhaan akkasitti akka yaamu. Naif maqaan ani itti baafadhu ammas qabadhaa tana naa barreessaa comment jalatti hundi keessanuu yookaan ammoo maqaa Oromoo kan biraatis. Harkaa balleessee maqaa Muhammad Khayran fedhullee namni isin sadeen kana keessa maqaa afuriin maqaan isin dhiyeesse. Tokko keessaati sadii khiyya. Sadaffaan maali? Yusuf. Okay, Yusuf. Okay. Yusuf Muhammad. Haa ta'uuf rakkoon qabu. Ani homaa Musaab. Sadeen kana keessa hundi keessan jala. Ani ammas maqaa naif kanarra naa ta'u argannaa maqaa Oromoo keessaa jechuudha. Isuma baafadha. Jijjiiruun kiyya oolu jechuun walumaa galatti yaada ga'a. Wanni irra wal qabu jirru maali beekani? Maqaa Oromoo fedha. Ani ammoo maqaa uummata saabaatiin fedha. Asirra wal dhabu jira. Alaa kulli haala isin murteeffannaa. Murteen keessanii jennee jirra walumaa galatti isin murteessaa. Egaa hordoftoonni keenya wanti har'a qabannee dhufne kana waan irratti walii galuu dinne tokko isiniin geenye jenneetii dhufne. Isin ammoo kanarratti akka bal'inaan yaada keessan nuuf kennitanii irratti hirmaattan abdii qabna. Namoonni nu ilaalaatiin jirtan keessaa haaraan yoo jiraatan subscribe gochuudhaan mallattoo diimtuu subscribe jettan gattuudhaan maatii keenya ta'a. Mallattoo san erga tuutanii booda maddi irratti mallattoon alaarmii ni jira. Isas yoo tuutan yeroo hundaayyuu kallattiidhaan viidiyoon keenya notification isiniif dhufa. Namni like hin godhin hundi keessanuu viidiyoo yeroo laaltan like godhaa, like tuqaatii viidiyoo yeroo laaltanii fixan keessaa bayaa jechuudha. Egaa galatooma hedduu isin galateeffannaa filannoo keessan laalleeti deebii filannoo keessanii walitti itti deebinaa viidiyoo biraatiin dhufna jechuudha. Viidiyoo filannoo keessan laalleetiin jechuudha. Maal akka isin filattan isiniif himna ka caalu jechuudha. Kanaaf nagaa nuuf ta'a baay'ee isin jaalannaa. Bye bye hundi keessanuu.